Ashamaa kam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii Adnaan Tube har'a walaloo ajaa'ibaa tokko mata duree jawaar koo hayyuu ilma sabaa jettu qabannee isin dhiyaanneerra hanga dhuma walaloo kana nu daawwadhaa. Akkas jetti walaloon koo mata dureen isii jawaar koo hayyuu ilma sabaa jetti. Situ nuuf ta'e irree gaafa wal diiggaa malee wal ijaarsi hin jirree gaafa namni wal dhaga'ee yaada waliin hirree gaafa dhugaan awwaalamtee gaafa somni bal'ifatte dirree lallabaati nuuf lallabdeene eessa akka jirru uf barree osoo alagaa nu naannessu ba'aa nu baachisuuf akka harree qabsoo ati finiinsiteen kunoo haadha eessa akka turree gaafa nu wal daganne gabbaatee nuuf lallabdee Oromoo gargar faca'e yaadaan walitti qabdee gaafa ati saba keetiif falmachuu jalqabde olaantummaa alagaa quceen gadi cabde gaafas gaafni dhugaan ariitee dhara dhaqqabde haqni shiraan karaa dabde gaafa san irraa murtee diinaa Oromoo jilchuu dadhabde gaafa san irraa eenyummaa Oromoo saba Oromoo ol qabde biqilaa ati facaafte haa margu biqilaan ati kalee facaafte har'a midhaan ta'ee marge kunoo olaantummaa Oromoo addunyaan guutuun arge kan diinaaf harkan laanne jawaar koo goota ilma sabaa goota onnee ibiddaa goota onnee sibiilaa kan diinaaf harkan laanne jawaar koo goota onnee jabaa ati nuuf jiraachuun kee hedduu mataa ol nu qaba ati nuuf jiraachuun kee hedduu mataa ol nu qaba ammas nu jiraadhu jawaar koo hayyuu ilma sabaa ammas nuuf jiraadhu jawaar koo hayyuu ilma sabaa. Ashama harkuuni kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya baga walitti dachaanii ammallee baga walitti dachaanii akkasuma warroonni YouTube kiyya faaraa taatan Adnaan Tube subscribe gochuun irraanfatina akkasuma walaleessaa fi hiriyaa kiyya cimaa kana YouTube isaa riqicha jaallatuuf jira YouTube isaa subscribe godhaa walaloo Jawaar Muhammad wala baay'ee namatti tolti. Walaloo gabaabduudha garuu yeroo biraa walitti deebi'aa walaloo hedduu qaba. Daqiiqaa muraasa booda YouTube isaa irratti fe'inee jira walaloo wahii. Nama walaloo jechuun amma bara 2017 irraa 16 irraa nama walaloo meeqa baasaa ture. Jawaariin kun bara 2017 barrooftee walaloon kun. Bara 2017 barrooftee Jawaar faayyuu kennaafii ture jechuudha. Akkasuma YouTube isaallee jabeessaa TikTok isaallee riqichoo jira. Follow godhaa like godhaa jabeessaa nama cimaadhaa nama yaada qabullee nama walaloo hedduullee qabu akka hiyyaatii miti. Akkasuma nama yaadaan bilchaataadha. YouTube isaa riqicha jaalalatu bokkaan ammoo akkasuma YouTube isaa YouTubein kiyya riqicha jaalalatu jedha TikTokin kiyya ammoo riqichoo kan riqicha jedha. Akkasuma description kan kee jalallee ni jira. Kaalas jalallee ni jira. Akkasuma TikTokii kiyyalle TikTokii jalallee like linki isaanii jira daytaniitiin jajjabeessanii subscribe godhaadha. Walaloon tun baay'ee natti tolta. Garuu baay'ee natti tolte. Isinitti illee akkasinitti tolta abdii isin raaqama kanumaafuu haga walitti kabiraati walaloo dhirtu walitti deebinutti tanuma isin affeerra jenna hanga dhuma daawwadhaa nu jajjabeessan ulachuu.